waraanaa gaazexaan The Telegraaf jedhamu fixeensaaf haleellaa siiviilota irratti raawwate jechuun gabaase fudhatama dhabsiise. Hoogganoonni garee mormituu Somaaliyaa karoora filannoo mootummaan lafa kaa'ee fudhatama dhabsiisan lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Shamaarka fuunee amma oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Addi bilisummaa uummata Tigraay inni mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jedhee waamu hidhattoonni isaa waraana federaalaa mootummaa Itoophiyaatii fi hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa irratti injifannoo gonfachuu isaa himeera. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Atsibaa Maqalee irraa akka gabaasetti lolichi TPLF jedhee kan taasifame hagayya 13 hanga hagayya 25 bara 2013 yommuu ta'u bakkeewwan isaas karaa dasseetiin Wagalxeenaa, Daashanaa fi Hamuusitti akka ta'e gabaasni kun ibseera. Lola kanaan waraana mootummaa kutaa waraana 6 fi humna addaa 11,000 akkasumas sarara waldiyaa fi marsaa irratti bakka Sirinqaa jedhamutti humna Riippaabilikaan gaardii 3,000 humna komaandoo birgadii 1 barbadeesseera. Inni kaan immoo addaan faffaca'eera jechuudhaan qaamni dhaabichi ajaja walakkeessaa jedhu himuu isaa gabaasni Mulgeetaa Atsibaa ibseera. Karaa biraatiin raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hagayya 14 bara 2021 fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen humna addaa naannoo Amaaraa wajjin waliin ta'uudhaan TPLF isa mootummaan shororkeessaa jedhee waamu kan Jeeneraal Tsaadqaan Waldatinsaa'eetiin hoogganama jedhe dirree lolaa Gaashanaa fi Maqeet, Muujjaadhaa fi Nisfaas Mawucaa akkasumas sarara Laalibalaa irratti barbadeessuu isaa beeksiseera. Kunittuu kanaan jiru Daayirikteerri dhaabbata gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi USAID Samantaa Paawer fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsa kennaniin haleellaa TPLF'n namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'an 100,000 fi 37,000 fi gargaarsa midhaan nyaataa gochuu isaanii ibsanii gareen TPLF lola dhaabee akka naannoo Affaarii fi Amaaraa keessaa ba'uu gaafataniiru. Dhaabbilee mootummaan Itoophiyaa shororkeessota jedhu addi bilisummaa uummata Tigraay fi dhaaba waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu gidduutti waliigaltee hariiroo waraanaa taasifame akka hin fudhanneef akka balaaleffatu addi bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaatiin hoogganamu beeksiseera. Dhimma kana irratti gabaasni Yoonaataan Zebediyoos qopheesse akka jedhutti hundeessitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'anii fi hoogganaa kan turan obbo Galaasaa Dilboos waliigaltee kana balaaleffachuu isaanii ibseera. Waliigalteen dhaabbilee lamman gidduutti taasifame waan lafeedhaa fi dhiiga ilmaan Oromoo irratti ta'e, waan seenaa saba Oromoo xureessu, waan uummanni Oromoo fudhachuu hin dandeenye ta'uu isaa dubbi himaan dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa VOA'tti dubbachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zebediyoos kun himeera. Waliigalteen dhaabbilee lammanii waan haaraa akka hin taanee fi akka sabni Oromoo balaaleffachuu qabu akka gaafatan kan himame hoogganaan ABO duraanii obbo Galaasaa Dilboo mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa aangoo irra jiruu fi akka deeggarsa qabanu ibsuu isaanii fi filannoo waxabajjii darbee irratti hirmaatanii mo'achuun isaanii hin beekama. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi sarbiinsa mirga namoomaa waraanni Eertiraa Tigraay keessatti raawwateera sababa jedhuun walqabatee ajajaa waraana Eertiraa Jeeneraal Filiiphoos Walde Yohaannis akka seerri qoqqobbii Global Magnitsky Act jedhamu irratti raawwatamu murtoo dabarsuu isaa akka mormu mootummaan Eertiraa beeksiseera. Mootummaan Eertiraa himannaa bu'uura hin qabnee fi maqaballeessiidha jedhe kana xalayaa fi afuuraan akka hin fudhanne ibsuu isaa beeksisee bulchiinsi Yuunaayitid Isteetsi yommuu duula bu'uura hin qabne Eertiraa irratti taasisu kun isa jalqabaa miti jedheera. Ibsa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken isa bitootessa 13 bara 2021 yaadachiisuudhaan ministeerri dhimma alaa Eertiraa deebii kenneen odeeffannoo miidiyaa sirrii hin taane irratti hundaa'uudhaan murtoo akkanaa irra ga'uun waan gaddisiisaadha jedheera. Itti dabaluudhaanis mootummaa Yuunaayitid Isteetsi darbee dhufu waggaa 30 darbee fi imaamata gaarii hin taane Eertiraa irratti akka ordofaa ture xalayaan ministeera dhimma alaa mootummaa Eertiraa kun ibseera. Himannaa dhugaa of keessaa hin qabne jedhe kana callisee akka hin ilaalle kan hime mootummaan Eertiraa mootummaan Yuunaayitid Isteetsi himannaa Eertiraa irratti dhiyeessaa jiru sobaa fi dhugaa ta'uu isaa qaama haqaa bilisa ta'e duratti akka mirkaneessuu qabu gaafateera. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii himannaa haala faallaa seera addunyaa ta'een
birmadummaa sabaa fi biyyootaa irratti waan mootummaan yuunaayitid isteetsi raawwataa jiru ilaaluun itti gaafatamummaa isaa akka ta'e mootummaan Eertiraa hin hubachiisa jedheera ibsi ministeera dhimma alaa Eertiraa. Pireezidaantiin biyya Tuuniiziyaa Kaa'is Sa'iid caffee yookaan mana maree mootummaa isaanii bittinneessuu fi muummee ministeeraa hojiirraa ogguruu fi murtoon taasisanii turanii akka itti fufuu beeksisaniiru. Akka gabaasni Rooyiters jedhutti pireezidaantichi mirga miseensonni caffee biyyattii qaban irraa haquudhaan murtoon dabarsanii turanis akka itti fufuu taasisaniiru. Pireezidaanti Kaa'is ji'a darbe erga muummicha ministeeraa biyyattii aangoo irraa ari'ataniis nama biraa bakka hin buufne. Mormitoonni isaanii fonqolchaa aangoo yaadaa akka turan kan ibsan pireezidaantichi tarkaanfiin isaanii biyyattii kufaatii irraa oolchuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Biyyattii keessatti malaammaltummaa waan babal'achaa deemeef dhibee koronaa wajjiniin walqabatee laamsha'iinsa siyaasaa biyyattii akka uumuudhaaf deemu pireezidaanti Kaa'is dubbataniiru. Tarkaanfiin pireezidaantichaa deeggarsa amma tokko qabaachuu isaa kan ibse oduun Rooyiters lammiileen biyyattii tokko tokko warraaqsa bara 2011 booda sirni diimokiraasii hundeeffame rakkina keessa galuu danda'a jechuudhaan shakkii akka qabanu ibseera. Hoggantoonni biyyoottan dureeyyii miseensota garee G7 jedhamee beekamu waa'ee waraana yuunaayitid isteetsi isa Afgaanistaanii bahaa jiru irratti guyyaa har'aa marii taasisaa jiran. Walga'icha ilaalchisee oduuwwan ba'an akka jedhanitti biyyoottan torban kun amma namoottan Afgaanistaan keessaa bahuu qaban bahanii raawwatanitti mootummaan Joo Baayiden waraana isaa amma agayya 31 bara 2021tti baasuudhaaf murtoo dabarse akka irra deebi'ee ilaalu gaafachuudhaaf jedhameera. Walga'ii karaa toora marsariitiitiin taasifamu kanaan dura muummichi ministeeraa Biriteen Booris Joonsan akka uummata Afgaanistaan bira dhaabbannuu fi baqattootaa fi akka gargaarsa namoomaa taasifnu hiriyootaa fi firoottan keenyan gaafadhaa jedhaniiru. Guyyaan dhumaa mootummaan Joo Baayiden kaa'e dhumuudhaaf yemmuu torban tokko hafu kanatti lammiileen biyyoottan lixaa 10,000 lakkaawamanu akkasumas lammiileen Afgaanistaan warreen waraana yuunaayitid isteetsi gargaaraa turan biyyattii keessaa ba'uudhaaf buufata xiyyaaraa Haamid Kaarzaayi seenuudhaaf eeggataa jiru. Hoggantoonni Taalibaan gama isaaniitiin guyyaa dhumaa yuunaayitid isteetsiif kenname ol dabaluu barbaachuun isaanii shakkisiisaa akka ta'eef guyyichi sarara diimaadha jechaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Karaa hundaanuu magaala Kaabul keessatti waan deemaa jiru irratti karaa siyaasaatii fi sabatiinsaatiin guyyaa guyyaadhaan Taalibaanii wajjiniin akka haasa'aa jiranu dhimma nageenyaa biyyoolessaa irratti Jaak Suliivan Waayit Haawus keessatti ibsa gaazexessootaaf kennaniin himaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjiniin turtii gaarii. Mootummaan shororkeessummaan kan himateef mootummaan federaalaa dhabamuusaaf aangoon kan bulchiinsa yerootii jedhu ofiisaa mootummaa naannoo Tigraay jechuun qaamni of waamu gaazexaan biyya Ingilizii The Telegraaf jedhamu gabaasa baaseef torban darbe deebii kenneen gocha gara jabinaa siiviilota irratti raawwatamu kamiinuu shakkii tokko malee kabalaaleffatu ta'uu ibsuudhaan gabaasii Telegraaf kan hundee hin qabaanne jechuudhaan himannaa dhiyaate haalee ibsa baasee jira. Ibsi sun itti dabaluudhaan naannoo Amaaraa keessatti siiviilota irratti yakka raawwate himannaa jedhames tokkummaa mootummootaan kan moggaafame qaamni walabaa akka qulqulleeffatu gaafatee jira. The Telegraaf torbee barruu maxxanseen hidhattoonni TPLF naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti gandeen qonnaan bulaa meeshaa gurguddaan haleele jechuun gabaase. Keessumaa naannoo Agamsa jedhamu guutummaan barbadeesse jechuun miidhaan sun hagam akka ta'e tarreessee jira. Gaazexaan sun loltoonni TPLF manarra naanna'uudhaan jiraattota ajjeesaniiru mana gubaniiru jechuun ibse. Namoonni loltoota TPLF'n ajjeefaman 100 lakkaa'amuu jedhee jira. Gocha tuqame kana kanneen miidhaan irra gahe haasofsiisuudhaan kana duraaf haleellaa raawwatame jedhame booda suuraa saatalaayitii wal bira qabuun mirkaneessuusaa gaazexaan sun gabaaseera. TPLF kana kan raawwate wal waraansi naannoo sana utuu hin jiraatin ta'e jedhee uummaticha ijaa ba'uufi jedha gaazexaan sun. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunar torban darbe gaazexeessotaaf ibsa kennaniin naannoon isaanii TPLF agamsaaf naannoo isaarratti haleellaaf ajjeechaa jamaa raawwate jedhan hawaasa addunyaatti beeksisuuf socho'aa jiraachuu ibsanii jiran. Gabaasa Telegraaf kanaaf
himannaa mootummaa naannoo Amaaraaf deebii akka kennaniif waayilli keenya sagantaa afaan Tigree Batira Silxaan ofiisaa naannoo mootummaa Tigraay jedhee kan of waamuuf bakka bu'aa Ameerikaa kaabaa akka ta'an Ambaasaadder Fissaa Asgadoomin bilbilaan dubbisee jira. Namoota hiikee dhiyeessa. Kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti farrajee adda bilisummaa uummata Tigraayiif akkasumas mootummaa naannoo Tigraay mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraa beekannaan dhorkameef Ameerikaa kaabaatti bakka bu'aa akka ta'an Ambaasaadder Fissaa Asgadoom kadhiyeenya gaazexaan Deelii Telegiraaf gabaaseef mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kenneen humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa bakka Gamsa jedhamutti ajjeechaa jumlaa geggeessee gochaalee garjabinaa biroo raawwate jechuudhaan himatee tureef deebii kennuudhaaf ibsa gama mootummaa naannoo Tigraay hin bahe akkana jechuun ibsan. በቅርቡ ቴሌግራፍ የሚባል የእንግሊዝ ጋዜጣ በወሎ ባንዳ ጋምሳ በሚባል አካባቢ ብዙ ቤቶች ተቃጥለው ሰዎችም እንደዚሁ ተፈናቅለው ተገድለው dhiheenya kana gaazexaan biyya Ingilizii Telegiraaf jedhamu walloo naannoo Agamsa jedhamutti manneen baay'een gubatanii namoonni baay'eenis akkasuma buqqaanii ajjeesaman humnoonni Tigraay gochaa kan akka raawwatan ragaa fakkii saatalaayitiin qaba. Haaloo bahinsaaf kana godhan ka jedhu gabaasa baay'ee nama dhibu qabatee bahee jira. Naannoo sana waraansatu ture. Waraansichi eega dhumee humnoonni wallolan bakka hin jirretti jedha ibsisuun. Kanaaf gama humna Tigraayin gochaan akkanaa raawwatame hin jiru. Badiin akkanaa raawwatame yoo ta'e qaama sadaffaan qoratamee qulqulleeffamee uummanni akka beeku kanneen gochaa kana raawwatanis akka seeraan gaafataman akka taasisamu ibsa jedhutu bahee jedhan Ambaasaadder Fissaa Asgadoom. Kanuma laalchisee dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin humnoonni Tigraay gochaa kana raawwachuu ka dubbatan ilaalchisee Ambaasaadder Fissaan ennaa deebii kennan aangawoonni Amaaraa waraanni Tigraay magaalaaleetti ennaa seenan Laalibalaa diiguu fi waldiyaa gubuudhaa fi qobboo akkana gochuudhaa fi wanni isaan hin jedhin hin jiru. Fuula waraana Tigraay cilaatti dibuudhaaf olola isaan oofanidha. Kun immoo hojjetu jedhan. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraatiin bahe kun humni Tigraay naannoo seenetti namoota nagaa akka ajjeesu dubartoota akka humnaan gudeedu qabeenyaas akka saamaa jiru dubbata. Gochaaleen kun immoo akka gochaalee akka waraanaatti kan nama gaafachiisan waan ta'eef humni Tigraay naannoo Amaaraatti seenee gochaalee ittiin himatamu kana raawwataa jira jechuun gaaffii VOA'n dhiyeesseef Ambaasaadder Fissaan ennaa deebisan የትግራይን ህዝብ ያንቀሳቀሰ ይህንን ከማይ እየተዋጋሁ መሞት ይሻለኛል ብሎ የተነሳ ሰራዊት በምን ሂሳብ ነው የአማራን ህዝብ በዚህ መልኩ የሚቀሰቅሰው? ያንን ነገር አማራ ላይ uummata Tigraay sochoosee gochaa kana argura waraanaa duunaaf wayya jedhee waraanni ka'e akkamitti bifa kanaan uummata Amaaraa kakaasa. Naannoo Amaaraa dhaqee gochaa akkanaa karaawwatu yoo ta'e uummanni Amaaraa bifuma uummanni Tigraay ka'een ka'a. Waan raajiin ka biraan hin jiru. Tokkoon hawaasaa kan mataa mataasaa dubartoota qaba. Uummanni Tigraay kanas ga'e gochaa xuurii irratti raawwatameef waan ta'eef naannoo Amaaraa irratti gochaan akkanaa tokkollee hin raawwatamu. Miidiyaan alaa utuu ni gala ta'e utuu magaalaaleen ni ilaalamu ta'e humni Tigraay fi uummanni akkamitti akka jiran agarsiisuu danda'u turan jedhan. Humnoonni Tigraay maaliif daangaa naannoo isaanii irra ce'anii naannolee biroo keessa seenan jechuudhaan waraansichi gara naannolee birootti babal'achuun kanneen biroodhaaf yaaddoo ta'uu isaa ibsuudhaan qeeqawwan qaamota adda addaatiin dhiyaataa jiran ilaalchisee gaaffii dhiyaateef akkana jechuun deebii kennan Ambaasaadder Fissaa Asgadoom. ባለፈው 9 ወር 8 ወር ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዳልነበረ አርገው ጦርነቱ እየሰፋ ነው ጦርነቱ ለምን ይቀጥላል? Baatiilee 8-9 dabran ajjechaalee Tigraay keessatti raawwataman akka waan hin jirreetti dhiisanii waraansichi babal'ataa jira. Waraansichi maaliif itti fufaa kanneen jedhan jiran. Waraansichi sababaan itti fufuuf inni guddaan ajjechaan uummata Tigraay irratti raawwatame hanga dhaabatutti waraansichi itti fufa. Bifa lamaan. Tokkoffaa waraanni Abiy Tigraay keessaa fedha isaatiin hin baane haleelamee injifatamee ba'e. Eega ba'e boodas maal godhe? Labsii duulaa yookaan kitatii labsee jira. Biyyoota irra deemee meeshaalee bitataa jira. Mee haa jennuuti waraanni Tigraayin bilisa baaseera jedhee daangaa irraa taa'u. Tigraayin akka itti deebi'ee balleessu caljennee eegnaa? Kana seerri waraanaan eeyyamu. Diinni waliigalteedhaan yookaan waraanaan hanga bifa qabatutti walfalmiin itti fufa. Nuti ka jechaa jirru lafti Tigraay ammayyuu gadi lakkifamne. Milishaan Amaaraaf raayyaan Eertiraa ammallee Tigraay lixaa keessa jiru. Bakka wal waraansaa duraatti haa deebinuu jechaa jirra. Hin baane namni kana hubatu achi keessaa ba'anii karaa seeraan nu haa gaafatan jechaa jirraa jedhan.
Barreessaa muummicha tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres dabalatee waraansaan furmaanni dhufu hin jiru jechuudhaan akka lolichi mariidhaan furmaata argatu gaaffii dhiyaataa jiru dhaabni isaanii akkamitti akka ilaalu gaafatamanii innaa deebisanis waraansi arrumatuu dhaabatee fedhii keenya guyyaa guyyaatti lubbuu qaalii itti baasaa jirra. Akka ummataatti jiraachuun waan nurra jiruuf waraansa kanatuun fedhiin itti galle garuu kubbaan sun harka biyyi jira. Haalli Itoophiyaa kana booda maalaa ta'u ka jedhu irratti mariin biyyaalessaa akka waamamu gaafataa jirra. Abiy Ahmed namoota kana wajjin hin dubbadhu jedhee jira. Kanammoo tokkummaan mootummootaa yuuni beekaa jedhan Ambaasaadder Fisaa Asgadoom. Addi bilisummaa uummata Tigraayiif waraanni bilisummaa Oromoo waliigaltee waraanaa tolfachuun isaanii dhiyeenya oduudhaan himamee jira. Dhaabonni lamaanuu mootummaadhaan shororkeessummaatti farrajamanii jiru. Kaayyoo waliigaltee kanaa maali jedhamee gaaffii VOA irraa dhiyaateef ennaa deebisan gaaffii VOA irraa dhiyaateef akkanatti deebisan. ጥምረቱ ምን ያህል ቁም ነገር እንዳለው የሚያሳይህ ጥምረቱን በሚቃወሙት ሀገር ምን ያህል እንዳንጫጫል የብልጽግና ካድሬዎች እና በተለይ እዚህ ውጭ ያሉት ተማሪዎቻቸው ሳይቀር እነዚህ ሁለት walitti dhufeenyi sun hangam akka dhimma barbaachisaa qabu kan sitti agarsiisu kanneen walta'insicha morman agam akka waccisiise innaa ilaaltudha. Dabballoonni badhaadhinaa fi biloogaroonni isaanii biyya alaa jiraatan utuu nafiin gareeleen lameen diinota keenya isaan ittiin jedhan akkamitti wal jaallachuun akka irra hin jirre itti muudhaaf carraaqu. Kan diina kooti jettee farrajje tokkoof firan barbaadduuf diina keeti maaltu si galche. Kanaaf waci isaanii waanuma eegamudha. Haala Itoophiyaan amma irra jirtuuf kun gochaa qajeelaadha warri jedhan garuu sirriidha. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna mootummaa biyyi wajjin wal lolaa jira. Mormii yaadaa ka siyaasaaf ka biroo qofatu hin taane waraanni Tigraay diina isaa faannoo Amaaraa waraana Itoophiyaa kana biyyiif Shaabiyaa wajjin waraansi bilisummaa Oromoo immoo kanneen naannoo sana jiran humnoota addaa Oromiyaa milishootaaf raayyaa ittisaa wajjin lubbuu aarsaa godhee wallaansorra jira. Kanaan yoo xiqqaate kaayyoo tokko qabu. Mootummaa biyya amma jiru kana bifa kamiinuu waliigalteedhaanis ta'e waraanaan kuffisuu qabna. Sirna kana kuffisuudhaaf wal gargaaruutu nurra jira. Waliin qindeeffachuutu nurra jira. Odeessilee wal jijjiiruutu nurra jira ka jedhu kaayyoonsaa. Waliin taanee diina keenya kuffisuuf waltajjiin biyyaalessaa akka uumamuu fi yeroon ce'umsaa ka milkaa'e akka ta'uuf jechuun xumuran Ameerikaatti bakka bu'aan adda bilisummaa uummata Tigraay Ambaasaadder Fisaa Asgadoom. Gareen kaadhimamtoota pirezidaantummaa Somaaliyaa karoora mootummaa ka filannoo dhufaa jiru fudhatama dhabsiisan. Mormiin kun filannoo Somaaliyaa boodatti harkisuuf deema jedha gabaasii Mohaammed Kaahee Maqdishoo irraa erge. Gumiin kaadhimamtoota pirezidaantummaa yookaan CPS jedhamu ibsa wixata kaleessaa baaseen karoora filannoo haaraa mootummaa federaalaaf hoogganoota naannoon dhiyaate fudhatama dhabsiisuusaa beeksise. Mormitoonni kun adeemsi sun hoogganoota naannoo 5 kanneen jiloota filannoo miseensota mana maree 275 filataniif aangoo guddaa kennaa jechuun falman. Hassan Sheikh Mohammud hoogganaa garee mormituuti. Waxa aan diidanahay waxa waaye wuxuu inay cabdaadaan rabnaa. Waxa soo socda in la garanaayo ergada yaa soo xulaaya in la garanaayo cidda ay ergada u taagan tahay matalis in la garanaayo. Filannoon paarlaamaa aangoo qooddannaa 4-5 jechuun gosoota 5 keessaa irra jireessi 4 ka jedhuun geggeessama. Jiloonni eenyuun akka filataniif eenyuun akka bakka bu'an adeemsa sanarratti ifa ta'utu barbaachisa. Pirezidaantiin biyyattii duraanii filannoon yeroo 2 boodatti harkifate ammas akka boodatti harkifatu barbaadan. Kanaaf sagantaa yeroo kan ifaa ta'e lafa kaa'uu gaafata jedhan. Karoorri herrega aangoo qooddannaa 4-5 jedhu kun karoora aangoo qooddannaa gosa irra jireessa Somaaliyaa agarsiisa. Filannoon kallattiin hin taane kan miseensota mana maree filannoon barbaachisaan kan pirezidaantummaa onkoloolessa 10 geggeeffamu utuu hin gahin jalqaba baatii dhuftuu geggeeffamuuf beellamni qabameera. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti danqaan haaraan amma jiru yoo hatattamaan hin furamne ta'e filannoo pirezidaantummaa boodatti harkisuu danda'a. Abdul Fattah Hassan xiinxalaa siyaasaa lammii Somaaliyaati. khilaafkii ka dhashay habraacii ka soo baxay shirkii madaxda maamulada iyo kii ra'iisul wasaaraha wuxuu u muuqdaa mid sii cakiraya. Komeen miseensota paartii mormituu haaraan dhiyeessan adeemsa jiru yeroo hin murtaa'iniif boodatti harkisuu danda'a jedhan. Biyya laaffataa kana keessatti danqaa filannoo kabiroo ittisuuf qaamonni siyaasa keessatti hirmaatan martinuu marii hatattamaa geggeessuu qabu. Adeemsi filannoo Somaaliyaa duraan waggaa darbe jalqabamuuf beellamni qabamee ture. Hawaasa addunyaa biraa dhiibbaan jiraatus sababaa waliigalteen siyaasaa dhabameef jecha irra deebi'uun boodatti harkifate jedhan.
Baatii Eblaa keessa seera tumtoonni Somaaliyaa yeroon aangoo pirezidaantii dheerachuu ilaalchisee sagalee kennanii turan. Sagalee filannoo sana garagalchuuf jecha baatii caamsaa keessa Moqdishoo keessatti mormitootaaf deeggartoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa hamaatu ka'ee ture. Waa'ee uummata Oromoo